mariin keenya kun gosa lama qaba. Inni tokko akkaataa itti waliigaltee sanaa, inni lammaffaan immoo waliigalteen sana hojiirra oolu dhiisuu akkaataa raawwii karoora agartee akkaataa itti gochaan mirkanaa'u. Kana keessatti akkaataa waliigaltee keenyaa keeyyatoota 13 kan of keessaa qabu. Keeyyatoonni argiteen irratti waliigalle sun keeyyatoota baay'ee gara 13 yoo qabaatan illee irra guddaa mataan guddaansa kan irratti waliigalle keessa inni tokko dhimma nageenyaati. Dhimma nageenyaa inni lammaffaan immoo dhimma waraana kana bosona keessa ture. Waraana kana dhufee akkam ta'a, hiree waraana kana maal ta'a ka jedhu sanarratti dhimma hiree waraanni kun dhufee eega argitee mooraa isaaf qophaa'e sana gaseenee haaromsa barbaadamu ni fudhata akka fedhii isaatti maal ta'uu akka danda'u. Inni waraana ta'uu danda'u, inni poolisii ta'uu danda'u, qaama nageenya keessatti qooda fudhachuu akka danda'u, qooda fudhachuu akka danda'u waliin taanee inni gama birootiin immoo lakkii kana booda qawween nagahee jireenya dhuunfaa koo jiraachuun barbaada ka jedhu immoo akkaataa kamiitiin akkaataa waraanni kun waggoota 5-7 ol sana olis kanneen jiran ni jiru dirreetti jiruuf jireenya isaanii obbaafatanii maaliin gad dhaabanii maaliin of jireessanii akkaataa kamiitiin agartee gurmeessinaa qaamni kanaaf taa'ee jira sana hordofuudha garuu agreementii keenya keessa jira dhuunfaadhaan iyyuu immoo lakkii gareeyyuun barbaadu dhuunfaadhaan galee jiraadha iyyuu immoo ka jedhu immoo yoo jiraate akkaataa kamiitiin maaliin galee jireenya isaa gadi dhaabaa ka jedhu sana waan mari'annee lafa keenya. Kana inni biraa dhimma agartee nageenya uummata keessaa gaafan isiniin jedhu naannoo wal waraansa kanaa keessatti wantoonni babbadanii baay'eetu jira. Wantoonni babbadan gaafan isiniin jedhu waan lama ilaaluu danda'u. Waan lama gaafan isiniin jedhu bu'uuraaleen misoomaa akka waliigalaatti naannoo kana kanneen akka manneen barnootaa, kanneen akka keellaa fayyaa, kanneen akka agartee silaatee tajaajila hawaasaa hedduun isaanii kan akka daandii, kan akka agartee tajaajila bilbilaa kanneen akkanaa kun baay'een isaanii manca'anii badaniiru. Kanneen kun akkamittiin deebi'anii jiruu gabaabaa keessatti xiyyeeffannoon itti kennamee bakka kanatti waan kun deebi'ee naannoo birootiin wal fakkaachuu danda'u ka jedhu sanas irratti walii gallee akkaataa raawwisaas qabannee jirra warra waliini. Inni gama birootiin namoonni naannoo kana keessatti gamni tokko gama mootummaa goree gamni tokko gama agartee keenya goree wal madeessuunis dhufeera. Qabeenya wal balleessuunis dhufeera waan baay'een tatta'eera kanneen akka kana uummata kana akkamitti walitti araarsina akkamitti walitti finnaa ka jedhu sun abbootii gadaa waliin walii gallee bakka agartee nutis jirru mootummaanis jiru abbootiin gadaa jirutti araara biyyaalessaa labsuudhaan abbootiin gadaa uummata kana eebbisanii uummata kana araarsanii gara birootiin tuttuqaan biraa akka hin dhalannee fi uummatni kun lammaffaa deebi'ee waan biraa akka hin goone abbootii gadaatiin argitee waan sun akka labsamu irratti walii gallee inni biraa qabeenyonni tokko ati deeggara waraana bilisummaa Oromooti ati immoo agartee deeggara mootummaati jedhame kanneen barbadaa'e jira qabeenyota akka kanatti barbadaa'e special case jenneen ishii kana keessatti adda baafne jechuudha warreen akka kanatti addatti dhuunfaadhaan badiin agartee irra qaqqabe sana akkaataa kamiitiin hirphaaf hadhaadhiyaadhaan warra kana immoo deebifnee gadi dhaabuun akka danda'amu warra faanallee walii gallee fandii kanaatiif egaa karaa danda'amuu fi karaa agartee silaa gochuu dandeenyu ngoona ka jedhu sana gaafatama fudhataniiru waan taateef akkaataa kamiitiin warra sana finnee isaan kana finnee gadi dhaabnee uummata kana jiruuf jireenya isaa kaleessaa sanatti deebifna ka jedhu egaa walaasaaf sana keessatti egaa waan baay'ee qabxii kana keessatti egaa mootummaan maal gochuu qabaa waraana bilisummaa Oromoo maal gochuu qabaa ka jedhu lafa keenya jirra sana raawwachuu jalqabneerra keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gara mooraatti naa seenu akkamitti akka seenu mootummaanis mooraatti naa seensu akkamitti akka seensisu waanuma ilaalutti turtanii kanaaf egaa kanneen kana waan baay'ee waan raawwannes qabna waan itti milkoofnes qabna itti milkaa'uu dadhabees immoo yaaliin waan kana diiguudhaaf taasifames inuma jira keessattiyyuu ammanna waraanni gara mooraatti galuudhaaf deemu waraanni argitee qawwee dhufaasee badiileen tokko akka dalagamanii wal waraansi keessattiyyuu naannoo magaalaa keessatti argitee waan argitee hin uumamne tokko fakkeenyaaf amma taatee akka agartee amma yeroo darbee olii gadi afarfamaa ture akka naannoo agartee uummatoota naannoo darraa irratti akka ta'e uummata naannoo darraa gubbaarratti waan ta'e ani waan beeku sirnaanan qaba jechuudha kana warrumti kaleessa warra faannoo waliin laga dhaqanii waliin haasaanii waliin mallatteessanii waliigala galtee ka siyaasaa ka waraanaa waliigalee mallatteessanii tokko taanee mootummaa lollaa tokko taanee mootummaa aangoo irraa kaafnee aangoo qabanna jedhanii walii mallatteessanii ol deebi'anii
booda immoo takka turanii faannootu uummata fixee faannootu akka kana godhee uummata ka'aa jedhanii uummata kakaasan kanneen akkanaa kun maal inni yoo jenne egaa ajandaa siyaasaa agartee waan barbaadan sana galmaan ga'uudhaaf uummata aarsaa kaffalchiisanii dhiigi dhangala'u uummataa kacabu uummataa itti bahii siyaasaa sana immoo kan dhimma itti bahu nama biraati jechuudha. Kanaaf kan dhiigi dhangala'u kacabu kakufu sabaa ka sabaaf yaaddu yoo taate uummata Oromoo aarsaa goonee akka kanatti dhiiga dhangalaasifnee siyaasaaf dhimma itti bahuun suni yoomiyyuu gaaf kamiyyuu nama sammuu qabu nama akka namaatti yaaduu fi imaanaadha jechuudha. Kanaaf agreementii waliigalle kana waraanni bilisummaa Oromoo maal gochuu qabaa mootummaan maal gochuu qabaa sana keessatti dhimma uummataa gubbaarratti qabxiilee gurguddaan kaase keeyyattoota 13 gaafan isin jedhu kun mata dureedha. Mata duree kana jalatti egaa qabxiilee hedduutu jira jechuudha akkaataa raawwisaa keessattiyyuu uummata ilaalchisee humna ittisaa kan jedhamu biraa qabnaa milishaa agartee mootummaatu jira warreen kan akkaataa kamiitiin walammachiisanii akkaataa kamiitiin argitee nagaa uummata naannoo sanaa sabadiinsa naannoo sana mirkaneessuun danda'ama kan jedhu sana gubbaarratti egaa lammaffaa qaamni waliigaltee kana waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee kana fudhatee seenee qaamni waliigaltee kana fudhatee seenuu hin barbaanne yookaanis immoo waliigaltee kana fudhatee hin seenne qaama marii kanaa yookaanis immoo sagantaa agartee wanni kana keessa qophaa'e sana keessa hin jiru. Lammaffaa gama birootiin dhimma hidhamaallee kaafne irraa hidhamtoota maqaa keenya agartee yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin egaa waliigalteen kun akka waliigalaatti kan inni taa'e. Garuu immoo achitti gad deebi'ee waliigalteen kun hojiirra ooluu kan danda'u qaama marii kana amanee fudhatee keessatti qooda fudhate kan jedhu suniin wanni ta'ee jira waan taateef akkaataa kamiitiin hidhamtoonni maqaa keenyaan hidhaman sun mana hidhaatii akka ba'an sana larratlee ajandaa waan dukanis immoo marii keenya kana keessa jira raawwisa callaatu nuufa raawwisa guyyaa lama kaafne hojiitti hiikuu ni dandeenya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.